seenaa dubartii ilmaan ishee gattee biyyaa baate. Seenaan kun eenyu wal fakkaata? Maal yoo jettanii Ummu Kaanusii fi seenaan dubartii kana wal fakkaata. Dubartiin takka gaaf ilmaan ishee gattee biyyaa baatu rakkoo maaliitiif biyyaa baate? Tokkoffaa ilmaan isheetii, lammaffaa abbaa manaa isheetii maaltu biyyaa baasa yoo kan jettan taate seenaa hedduu garaa nama nyaatu, seenaa baay'ee garaa nama nyaatu. Seenaan kun waa'ee Ummu Kaanusii wal qabata jechuudha. Akkasuma mootuyyuu ijoollee biyyoota Arabaa keessa jiraniin wal qabataa isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kun jirtu nagaa keessaniin fayyaa keessan isiniin jecha Ramadaanni guyyaa sadaffaa akkamiin dabarsitan. Tarii viidiyoo kana ani turkii samoona hin qabu, shabakkaa hin qabu. Ka hojjedhe viidiyoo guyyaa sadaffaa Ramadaana guyyaa sadaffaa hojjedhe. Seenaa kana tokko isaa otoo waliin ilaaluun duratti viidiyoo keenya please like godhaa, share godhaa. Kadhallee waa godhaan qabu yoo fedhii keessanii jaalattanii shares comments hin kenneen kana bisiniin jechuu barbaada. Gama seenaa dubartii kanaatti yoo isin dabarsu, dubartiin kun seenaan isii seenaa baay'ee garaa nama nyaatudha. Dhuguma dubbachuudhaaf namni gaafa ilmoo isaa gatee biyyaa ba'u jaalatee utuu hin taane rakkateeti, rakkootu biyyaa baasa. As keessatti namni tokko jireenya isaa of jijjiiruuf biyyaa ba'a. Maalinni seenaan dubartii kana utoo ilmaan lama qabdu kaatee gara biyya baqaa gaafa imaltu rakkoon isii duuba jiru suni kan nyaatu dhabdee, kan dhuundu dhabdee utuu hin taane rakkoo jireenya ambiiroo kanaatti jechuudha. Ambiiroo tokko honqabaanne jiraachuun biyya keenya keessatti jiraachuun na ulfaata. Kiraa manaa ji'aan qarshii 10,000 kafaltaa yookiin kilaasii takka lamatti sunu yaani as deebitee ilmaan kee barsiifachuuf sila kiraa manaa kafaltamoo ilmaan kee barsiifatta. Maaliif Ummu Kaanusii wal qabata seenaan kun isiniin jedhee? Dubartiin tun otoo ilmaan isii jaalattu biyyaa ba'uun isii tokkoffaa jireenya ambiirooti kan isii biyyaa baasa. Isin dhugaatii hin dhabne, nyaata hin dhabne, uffata hin dhabne. Abbaa manaa gaarii otoo qabdu, ilmaan isii otoo jaalattu jireenya ambiiroo tanaaf biyyaa baate. Ambiiroodha kun sababa girgiddaa kanaan biyyaa baate. Biyya Arabaa taa'ee galee, biyya Arabaa taa'ee erga galee akkuma sanitti tokkoffaa qulqullina eeggachuu qaba. Jireenyuma wannuma waa hundumaayyuu akkuma biyya Arabaa sanitti yookiin biyya Faranjiitti jiraachuu qaba jedhee yaada jechuudha namni tokko. Dhugaadha. Akka biyya Arabaa sanitti jiraachuullee baattu ambiiroo qabaachuun kee faayidaa keeti. Tokkoffaa kiraan manaa sirraa hafaa, bishaan bittaan alaa sirraa hafaa, elektirikii kafaluun sirraa hafaa. Kun hundi gaafa kana qabaatte manuma kamuu keessa jiraadhu. Manuma kamuu keessa jiraadhu. Akka Arabaatitti hin jiraatin. Qulqullinni bakka kamittuu ni eegama. Maaliif akkas jedhanii haa ta'uudhaaf malee qulqullinni ni eegama. Bakkuma kamittuu kiraas jiraatte jireenya ambiiroo keessa jiraatte qulqullinni ni eegama. Garuu mana kiraa keessatti akkasitti jiraachuu hin dandeettu. Mana kiraa keessatti bishaan hin bittaa, ifaa hin kafaltaa, ijoollee hin barsiiftaa. Maaltu isinitti dhufa? Waa hunduu samii isinitti tara. Kanaaf dhaamsi isinii qabnu jechuudha obboleeyyan keenya shamarraniif biyya ambaatiif. Kana keessaa ba'uuf ati jireenya mana kiraa keessaa bayuuf jireenya mataa keetii dhuunfaa keetii jiraadhaa ambiiroo takka bitachuu qaboo jettee ati wallaahi billaahi ni jiraatta. Salphamatti. Irra guddinni ijoollee waggaa ijoolleen amma biyyaa ba'an malee irra guddinni ijoollee biyyoota ambaa keessa waggaa 9, waggaa 15, 16 turantu jira. Dhugaadha. Warroonni miidiyaa kana warroota waggaa dheeraa ture yeroo ammaa kanatti hin beekamu. Kanaaf jechuudha. Kanaaf falli jiru falli keessan ambiiroo teessan ijaaradha. Bakka argatanitti mallaqan balleessinaa, ebalu na jaalata jettee hin bittinneessinii, nama si jaalateef gatii kafaluuf dachaadhaan nama jireenya dhuunfaa isaa jiraatu, nama jireenya biyyatti ilmoo qabaatee jaartii qabaatu duukaa tan karattatamna jechuudha. Nuti alsabamne yeroo hundumaa
nama dhiirota biyyatti haadha manaa qaban ilmoo qaban jaalannee hin beeynu ka maaliif otoo beeytee gatii mallaqaa sin gaafatu dhiira jechuun dhiira akkamiiti beektu dhiira waa'ee mallaqaa sin gaafanne dhiira si jaalladhaa dhiira siif du'aa otoo si faarsullee hin taane dhiirri si jaallatu dhiira ati galii qabeenya qabdaa qabeenya qabdu qabaattus dhabdus isan galchu nama tokkotu akkasidhe dhiironni gaafa nama jaallatan gatii gaafa dhiironni jireenya si barbaadanii gaafsi barbaadan gatii waa'ee mallaqaa sittin kaasan mana sin gaafatan lafa sin gaafatan maaliif namni kun cal'ise jedhe namni kun yoo qabeenya hanga feete qabaatte yoo mallaqa qabaatte yoo lafa qabaatte yoo makiinaa qabaatte yoo mana qabaatte booddeen suni ka ilmaan isii ta'a ka isaa ta'a maaltu hamma lafa jala isin bilcheesse maaltu amma mana si gaafachiisa maaltu amma lafa si gaafachiisa isinii galee sababni isaa maannire inni wanni inni barbaadu isii qofa barbaada isii erga barbaade immoo wanni lafaa fi mana isii isa gaafachiisu hin jiru isii erga argatee waa hundaa ni argata qabeenya san isii warra isiitti hin gattu warrattu haa gattu booda immoo isumatti yoo isattis fiduu baatte ilmaan ofii sanitti fiddi dubartii ilmaanitti fiddi akkasitti hubadhaa isiniin jechuu barbaada kanaaf nuti waa'ee dubartii kana ulaallee ana kan na baase jireenya ambiirootti malee jireenya qoonqootii miti sa jireenya ambiirootti jireenyi qoonqoo wallahi waa takkaa miti salphaadha jireenyi ambiiroo immoo cimaadhaa beekaa jireenyi ambiiroo ni beektan ni ulfaata kanaaf isin immoo tuyyuu namoota yaaniiti jarjartee mallaqa kee erguuf hin jarjarin waan qabdu namarra kaacoo otoo ta'an akkaawuntiin onlaayinii achi biyya teettee biyya ambaa teettee biyyatti banachuu dandeetta salphamatti kanaaf namatti hin ergina mallaqa keessan shamarran namatti hin ergina eenyutti inni ati itti ergattu ofii keetiif abbaa kee gargaare haadha kee gargaare garatti gattuu qabdu ji'aan rakkanne ebaluu rakkatee ebaluu akkas ta'ee ebaluu gurguruu hedaa ebaluu kalli walli abbaan fedhe gurgure abbaan fedhe adiisu maaliif qabaannaan gurgure ani uf danda'a jedhee fuudhaaf dhufa sunillee uf danda'a jedhee itti seene malee kuni keessa hin jirru ijoollee shamarran biyya ambaa dalaydan please wantoota akkanaa kanarra uf eeggannoo godhan jiruu keessa jiraadhaan maaliif fakkeenyaaf ijoollee yeroo ammaa kanatti uffata bitu diimaa bitu gurraacha bitu walii baasu bakka fuutumaan ka'uuf jechuudha hadha yoo fuutoo kaate boru waan biyya keetti galtee waan keessa oseentee halkan takka lama bultoon qabaanne jireenya baadiyyaa akka jira keessattuu jechuudha biyyoota arabaa teettanii biyyatti gallee jiru baadiyyaan teettanii hin yaadina kun mataa keessaa sin haqqamu maaliif hin dandeettu abadan hin dandeettu sababni isaa maanni waan hin dandeenye hin ulfaata jireenyi baadiyyaa hin ulfaata achi keessatti dhalattee guddattus garuu ni ulfaata dhibbumaan dhibbatti kana isiniin jechuu barbaada kanaaf waan isin jechuu barbaadu obbolii kiyyaa ani hamma beekumsi kiyyaatti mallaqa kee nama keetiif hin ergin ebalu fuudhalitti ebalutti of hin jaamse wallahi waa takka faayidaa sin qabu waa takka maaliif wanni faayidaa sin qabu hundinuu waan akka wanti keetirra gale wanna galtu haratti baafattu kan isiniin jechuu barbaada seenaan dubartii kanaa hin dhumanne kutaa lama afaan itti dhufa ka'umsa wal keessa makamullee faayidaa akka isinii qabutti hubadha sababni illee maali hojjetan obboleeyyan kiyya nuti hamma dandeenyetti wal jalaa dhaquun dirqama keenya hamma dandeenyetti akka faayidaa viidiyoo kana keessa namni 2-3 kee irraa fayyadama much tuffattee biran tareen tuffatti waan tuffate waa dhageeffadhu waa yoo dhageeffatte si fayyada yoo waan dhageeffanne immoo si fayyadu kanaaf isin jechuu barbaada ramadaan illee ramadaana nagaan qabnee nagaan galuu rabbiin nu haa taasisu ka itti milkoofnu kan rabbiin ka
ittiin milkoofnee harkaa ramadaana ragaa ba'nu bahu rabbi nu haa taasisu. Nama akkanatti afaan qullaa oolee afaan qullaa carraakaa oolee nama kasaaruu dhum ta'e nama itti milkaayu rabbi nu haa taasisu. Soomne fi miti onnee keessa yoon qulqulleessin onnee kee yoon qulqulleessi yoo abbaa argitetti haa bilbiltee haasoftee yoo dhiiruma argitetti bilbiltee haasoftee ramadaani kee kasaaraa ta'a jechuudha. Garuu gaafa onnee kee qulqulluudhaan rabbii kee kadhattee salaattee ramadaana kee qalbii qulqulluudhaan gara isaa deebitis wallaahi ni milkoofta. Yeroo muraasa keessatti rabbii yaada muraada keessan isin yaa guutuu isiniin jedha. Hordoftoota kabajamtoota kee isinirraa badee jira. Amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.